السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشمار كفوني كبجمتوتا في جلتمتوتا ماتي كيا أنا دفو وجرين كهان دفتني سنين جتا هندي كيسنو جرتو نجيني بدأ سنين جريتين جرا ورسو ما كيس جرتني لس رمضان ما فكرتها سنين جتو مربادا هندي كيسنو يويا سنين جريتين جرا كبجمتوتا في جلتمتوتا ماتي جيتو رميا akkasittiin nabeettanii garuu amma immoo gara bilaal miidiyaatti dhufeetiin jira. Maaliif jennaan inni sun xiqqashoo ofirraa na darbe ni beettanii meeshaa bakkaan tun yeroo takka takka ni dhufti yeroo takka takka ni dhufti akkuma jedhamu sanitti wantan of duubatti na deebisee hanga takka yaalaatillee jira yaaleetillee jira sa'aatiif montaajii akkuma namoonni muraasni beettanitti. waan fudhateef ittillee guututtillee ture garuu immoo gadi deemu malee waan ol deemaa hin jirreef karaa kanaan immootu dhufeetiin jira. Inshaallah akka karaa kanaan na gargaartan na cinaa dhaabbattan immoo abdii isinirraa qaba asumaan na hubadha isin jechuudha. Dhufee isiniin jechuun fedha. Inni biraa immootu haalli yuutuubii kanaa dhugaa dubbachuudhaa fi hedduu tokko ulfaataadha. Kanaafii maal isin jechuun barbaada hanga dandahameen idil warroonni immoo taatanii viidiyoo nama osoo hin taane viidiyoo TikTok irraa Facebook irraa maal irraa fiduu osoo hin taane ofuudhuma keessanii yeroo argattanitti yeroo argachuu baattanitti immootu viidiyoodhaan illee baanii waraabuun baay'ee ulfaataa. Maaliif jennaan haalli jireenya namaa keessaa baay'ee rakkisaadha. Siif mijatu oduma siif mijateef iyyuu osoo ati kana geessee kanatti taraa kana geessee kana godhaa osoo jettuu iyyuu sa'aatiin deemti. Akkasumas immoo bakkee yeroo itti teettee viidiyoo waraabullee siif mijataa yoo ta'u baate ati yaada yoo qabaatte waan ta'e bawaan biraa waan koopiraayitii hin qabne jira. Wantoonni garaagaraa wanta akkasiisanii fayyadamaati ofuma keessanii fayyadamaati. Waraabaa malee appilaayiidii godhaa yookaan immoo laayivii dhumarratti seenaa yoo ta'e malee viidiyoo namaa hin fidinaa immoo anaaf dhaamsa kooti isin jechuu barbaada. Maaliif jennaan waan ofii kiyyaa argi waan taheefi jechuudha. Ani dura viidiyoo namaa hin fidu jedhee ture garuu haalli keessa jiru baay'ee ulfaata waan ta'eef siqashoo haalli mijataa miti ammaayyuu har'aa akka jarraa ta'eetiin viidiyoo waraabaa jira arga gara ji'a olmas 5 ol ta'eetiin jira arga viidiyoo waraabuu dhiisee haala mijataa waan arganneefi akkasiin isiniin jedha. Amma mootu gaafii takka isiniif qopheessatiin ture piikcharii kiyya poosti godhee jiituu Oromiyaa sanarratti gaafii yoo qabaattan na gaafadhaa isiniin jedhee ture. Kallattii saniin immoo deebisuuf xiqqashoo waan natti ulfaateef amma karaa bilaal miidiyaa kanaan asumaan akka na barattaniif jecha karaa kanaa isinii deebisuu dhufee isiniin jechuun barbaada. Kabajamtootaa fi jalatamtoota kiyyaa akka na gargaartan sooree xiqqashoo addana jalaa cite. Akkasiin isiniin jedha xiqqashoo kabajamtootaa fi jalatamtoota kiyyaa kallattii kanaan na gargaara. Ammoo hin ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi sa'aatii kana guutuun baay'ee ulfaata. Abdiillee nama kutachiisa. Garuu immoo wanta jalqabdu irratti anyways kallattii kamiyyuu yoo ta'e abdii murachuun gaarii miti waan jedhuufan malee hanga takka ulfaataadha isiniin jechuun barbaada. Asmaan gara gaafii keessanitti ittiin yoo isin dabarsee jahaati jaafee gaafii naaf dhiyeessuu keetiif guddaa galatoomii isin jedha. Akkasumas immoo siifan ooroodha akkasumas naatoodha nama sadii natti fakkaata hin balleessee jechuudha. Poostii godhee ni balleessee gaafii baay'een miti isin jechuu fedha. Maaliif jennaan bakka haalli yuutuubii baay'ee na aarse waan ta'eef sanumaaf dileetii godhee. Kan inni isiniin jechuu barbaadu jaafee gaafiin isii jiituun eessatti dhalattee eessatti guddattee hanga meeqaa barattee maali tokkommoo silkii kanarra jira waan ta'eef dhiifama yoo irraallee hambisee. Ani maqaan kiyya kan warri naa moggaasee Rahimaa Araarsooti. Dhalattuu godina Arsii Bahaa Asallaa godina Asallaa aanaa Digaluutii ijoo ganda tullu qixxee keessatti lalallee isin jechuu barbaade yookaan lolee yoo jedhame namni kamiyyuu ni beeka saguree yoo jedhame akkasiin isiniin jedha. Isatti barattii kan jedhuuf immoo ani magaalaa Asallaatti baradhee hanga meeqaa baratte kan jedhuuf immoo bakka kanarratti gaafii yeroo baay'ee na gaafatamu. Dhugaa yeroo bakka kana gahu keessi kiyya baay'ee nagaa abbaa yookiin natti dhagahama. Maaliif jennaan barumsa kana xiqqashoon yaala ture hanga tokko duraanii haa ta'u malee garuu haalli qofti nama gootu waan xiqqashoo miti. Haalli yaadnillee sirriitti yoo siin galillee wanti kamiyyuu yeroodhaaf
dhugaa sitti fakkaata yeroo bira darbitee yeroo sanirra duubatti deebitee yaadummoo sitti dhagahama. Anillee bakki kun immoo kanumaaf baay'ee natti dhagahama asiin jechuun fedha. Ani kanin baradhee maatriikii illee fixeetiin jira akka yaadatti naaf hin dhufne laazim pireeppii seenuu qaba jedhee ture. Naaf achi hin seensisne achumaan dorgomee teeknikaalii leevisariidhaan jechuun zaaba diploomaatiin barachaan ture. Haa ta'u malee garuu wanti qufti yookaan immoo wallaalummaan nama gochisiin jedhee immoo eebba bira gahee biraa deemee I am so sorry garuu paasti ta'eetiin jira homaa gochuu hin dandeenye akkasii bakka kuttee qashoo naquuqa siniin jechuun fedha. Inni biraa immoo gaafiin isii jiituu maatii qabdi. Ana jaafee amsheer sirraan fudhadhu. Maatiin hin qaba alhamdulillah rabbil aalamiin nin qaba. Maatii kana bakka yeroo kutaa yeroon jalqaba yuutuubii jiituu jedhu kanaaf moonii osoo hin taane namoonni baay'een na gaafataa turanii garuu hin deebisne har'a deebiseetiin jira. Ani maatiin hin qaba alhamdulillah rabbil aalamiin. Akkasuma isiniin jechuun barbaada warri isinirraa fedda isiniin jedhullee niin qoosa afaan niin taphadha malee isin garaa hin tuquun isiniin jechuu barbaada. Akkasii siifan Oromoon immoo eessatti dhalatte kan jedhuuf deebiseetiin jira. Akkasii gaafiin kan keessanii waluma fakkaataadha. Naatoon illee akkas jedha eessatti dhalatte maqaan neemii na gaafate neemii yariimaadha isiniin jedheen jira kan dhaloota yaani kan maatiin na baasanii. Ani immoo jiituu kana Oromiyaa jiituu sirbi tokko duraan darbee ni dhageeffadha. Achumarraa inni maqaa kanallee shimmoo gaafanna jedhee moggaafadhe. Jiidhinna Oromiyaa bareedinna dagaaginna magariisa bareedduu sanneen of lalisuuf yookaan immoo osoo biyya tiyya sana jaalachuudha kan kee maqaa jiituu Oromiyaa baafadhee ture. Anyways namatti tasaakkaanee tasakka ulleen danda'a tasakka dhabu ulleen danda'a hin beekamne akkasitiin rarra'ee hafee jechuudha yuutuubitti kiyya. Ala kulli haalii du'aa itti naa godha. Du'aa itti naa godha isiniin jedha. Egaa kaa gaafii fi deebiin kenna kana fakkaataa warroonni hangammaatti na dhageeffachaa turtan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan immoo ergaan kiyya kan yoo hin dagatamne bilis na gargaara maatiillee naaf taha isiniin jedha. Yoo isin na gargaartan itti abdii horadhee itti fufuu danda'a. Yoo isin immootu narraalles jettan immootu duraayyuu taafii guddaadhaan asiin gahee ammallee dubbatti na jalaa deebi'e waan ta'eef kanarraallee immootu yoo isin na cinaa hin jiraanne abdiin kiyya cituu danda'a yookaan immootu kutannoo kiyya summuramuu danda'a waan ta'eef akka na bira dhaabbattan immoo kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhaa hundi keessanuu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan warroonni maatii hin taane immoo maatii ta'uudhaan warroonni dura maatii hin taane maatii taatanii wajjin turtan immoo galatoomaa isiniin jecha horaa bulaa deebanaa baay'ee baay'ee.